dhaggeeffadhu islaama maal kana diifatee ni beeytan nabi muhammad alayhi salatu wasalam nabi tawakkate amma ni beeytan nadhagay ati tijjammar ati beente hi wakkaltu nuti maal barbaanna ni beeyta sila ana akka hiyya maal barbaadu awaani barbaadu sila ni beeyta akka hiyyatti jechuudha akka bililletti eenyu maal isin irraa barbaada ni beeyta paastuma isin itti amantan guddaasa wal bira keeysanii ulamaa'ee keenya tokko tama wal bira keeysanii sila haqaa fi baaxila adda baaftanii adda galtanii des najaa isin warra maallaqa kannaa biyya keessatti da'iifoota da'iifa warra amantii takka qara'een been warra qiblaan karaa maal gootan pheenxeetti galchitan hundhiirummaa miti bar isin dhiira tokko nama tokko ka islaama dhugaadhan warra gartee ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhee qalbii keessan isi quraanan qara'een dhugaan amantii isaa jaalatu tokko fuudhuu hin dandeessan ifitti achi fuudhuu hin dandeessan maaliif ni beeyta 0.00% takka isin bakka wanni teessan dunuuma raaw 0.00% takka gamtaan keessa yoo wali qabu addunyaa irra baay'inni kiristaanaa meeqa qoy biliyeena meeqa akkam jechuun googil gootee ilaalteetta kiristaanni baay'inni isaa meeqadha obboleessa kiyyaan amma seenee waa'ee bililleedha islaamni musliimummaan isa toltu dhufa dhagay warra guruupii keessanii san somuun dandeessa akkasti malee amma waa'ee bilillee amma ija godhutti googil godhiiti dhaggeeffadhu dhagay googil keessatti seenaa naan hin qabne barreessee asa wanni godhu daawlat godhuu hin danda'a. Si warra beekne shaakilkumu si warra maalii peentee gootaneetti namitiiti Ameerikaa guutummaan biyyi guddate kiristaana miti biyyi teknooloojiidhaan deemte. Eesi. No. miti. Islaamummaa dhaggeeffadhu islaamummaan dubbisanii isintu himattan warra biyya keenyaa sobdan. dhaggeeffadhu islaamummaa dubbisanii hadiisa dubbisanii maal jedhanii akka inni amantii ajjechaa akka inni amantii sobaa ta'ee xumuranii bira darbanii faranjoonni kan isaan amantii kiristaanaa dhugaa afaan jabeenyaanii miti wal moohatu tamaam na dhaggeeffadhu wallaahi waqsaman billah rabbii shahaadatu wanni gartee kitaaba uume kana natti haa ta'u wanta kan siimaami warra dhugaadhaan saayinsoostonni warri sirriitti gartee islaamummaa qara'e islaamummaa sirriitti wanni jeeni beektaa amma fakkeenyaaf siima aalima tokkoon siima aalima duniyaarraa tokkoffaadha waa'ee firaa'oon akkamitti akka qoratee ammata meeqaaf jechuudha dhufeeti wanni baqa maali wuxxeeti isaa kana dhufee duniyaatti meechuu akka inni tudee bahara keessatti akka seehistirii isaa hime gizee himu maal jenni beektaa saayimni isaa paakistaaniidha dhufeeti baraati waan gartee amma kudhawee maama diidamee wayi qoratee irra geesse kana islaamni quba qabaa je'een tamaam ni rifatee maal quba qaba akkaataa du'insa firaa'oon jechuun ni rifate akkamitti jee dhaggeeffadhu akkamitti jee jechuun akkamitti akkana anaatu ana qofa dokumentii kana harkaa qabu ana aalimni duniyaa ana jee haraakkare siif galu jiraanni akkas jennaan googilii argite quraanaa jiraadha dhaggeeffadhu quraanaa jiraa jeen kitaaba quraanaa jaamu tokko sanbooda dhufee namichi sun amantii keessa seene bakka gabaabumatti sirraa hin gabaabsa amantii islaama qabate jechuun wanni gartee saayinsiin duniyaa qaraatee takken amantiin duniyaadha lafa keessa gana faranjoonni qara'anii irra gahan kana amantii islaamaa keessa qura'aana keessa rabbiin gartee dhukkuba buusee dawaallee jala buuse alhamdulillah waan hundanii jira nu bira biyyi diimokiraasiin badhaate amma isin meebi ammaan tan isinitti haara hotee malee biyya Yemen yoo deemtee jettee waa hunda biyya Yemen amma xinti masaratii dawaa bakka makhluuqa feetanii argatta siif galu jira garuu faranjii maal gootini beeytani dubbii islaamaa kan dho'isteeti wanni isiidhaa olaansuu feeti no innoosine dhugaara waan namni barreesse fakkeenyaaf na dhaggeeffadhu waa'ee bilbilaa fakkeenyaaf na dhagee bilbilli kun osoo hin uumamin dura googil waa'ee bilbila kanaan ni beeka hin beeku laal garuu eega uumame booda kaampaaniin kun deemee informeeshina kana maal godha googil keessa naqa أنا في أتي جاهل لكم وري وان بينكم وري دماءكم وري قرتي أمانتي دا أمسكم وري قد أنا كنت أنا جزء جوجل سيرش جوله تخيس information أبغى that is all so أمانتي الإسلام أمانتي ميلينا مقدور أبوته قرآن مالك أمانتنا النبي محمد رضوفه آدم عليه الصلاة والسلام إسلام موجود عليه نوتينو دا جيسا نما ربي برك خبجا قبنو نبي محمد إسلام مرتبة تاني مالي
Ati wanta akkasii namni jaahila wajji gisee haasa'u rakkoodha ni beektaa? Nama gaafa duruu haasa'u qaaliitti geessan. Jaahila wajji gisee haasa'u itti. Inni mana naasaa taraa kenna naasaa. Abbaanii Nabii Muhammadii fi abbaan Nabii Muhammadii fi haati Nabii Muhammadii Islaama turanii? Danuun ho'aatana. Asiyaana jedhamaniimi? Eeyyega. Gaalata. Tumarree jirra kalaas. Kanaafuu amantiin kiristiyaanummaa dura jiru maal ture? Amantiin turre kiristaanummaa dura. Kiristiyaanummaan Antookiyaatti eega Yesuus ol fudhatamee yookaan waggaa 23 yookaan immoo 13 waan ga'uudha jedhee kaa'ee jira fakkeenyaaf warri seenaa. Paawuloosii fi Barnaabaas hojii ergamoota boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti yeroo jalqabaatiif Antookiyaatti barattootaan kiristiyaanota jedhameen ni jedha. Waa'ee karaa Yesuus nama ta'e dhibee mi? Waa'ee amantii haasofna waa'ee amantii haasofna. Naa deebise kaa? Baabaa kiyya. Kiristoos nama ta'e dhibee mi katamantutti? Qo'i gara sana nagini waa'ee amantii haasofna. Naa deebise. No, amantiin mara deemaa jira wallahi kara biraallee deemuuf miti. Kiristoos akkati amantutti nama ta'e dhibee mi siin jedhu? Waaqa nama ta'edha. Waa namummaa isaa sanaan amantii kam hordofaa ture? Namummaa isaa sanaan amantii kam hordofaa ture? Kiristaanummaa dura amantaan kiristaanummaa waan hundaanuu nama ta'e dubartii irraa dhalate nama ta'e jedha Paawulos. Egaa maa jarjartareeti isaa si kaadaan jiru. Namummaa isaa sanaan amantii kam hordofaa ture? Naa deebisi. Sitti maan jira kiristaanummaa dura jecha amantaa jedhamu turreen siin jechaa raaman. Ishi gaariidha. Yesuus amantii barsiisuu dhufe amantaa barsiisuu dhufe tun taane jireenya barsiisuu dhufe. Amantii galuu dhufu. Yookaan jireenya kennuu dhufe. Dirijjitii yookaan kaampaanii uumuu namni jechuudha karaa biraa. Egalee? Amantii nama na haa qabu. Qo'ee kan hin baqatin. Namni kiristoosiin dura ture amantiin qabu ture. Maaloodha amantaanii amma naan galle nyaanni kee naan galle ansitti kanan sitti maaru Yesuusii dirijjitii. No amantii fakkeenyaaf kiristiyaanaan duratti amantiin nu turree naan jetti. Kiristiyaanummaan immoo Antookiyaatti barattoonni kiristiyaana jedhamanii jalqaba waamamanii jedha. Amantiin kiristiyaanaa duratti amantiin hin jiru naan jettee. Warri Antookiyaatti duran turan fakkeenyaaf Yesuusiin illee qabata. Yesuus amantiin qabu baabaa. Waan si gaafadha amantaaf amantii adda baaftee beektaa? Yesuus amantiin qabu waan dubbatte hin deebi'a waan dubbatte xumurtu malee wallaahi irratti hirkaa gadi hin dhiisu na dhiibu. Amantii har'a waan dubbattee. No amantiif amantaa kana adda baasu minaamination sanarra hin jiru. Amantiin Kiristoos. Seerluga afaanii. Maal ture? Eegaa namummaadhaan. Seerluga afaanii eegaa osoo hin barbaada waan ta'eef amantaaf amantii adda baafna jalqaba. Mee kitaaba amantaa fi amantii adda baasu ragaa naa kenna. Kitaaba amantaa fi amantii adda baasu tun taane akka loqoda afaan Oromootti amantaan addadha. Jechuun waan kitaaba irratti loqoda afaanii minaamination afaan amantii mee addunyaa kanarraa amantaa ka jedhu barreeffamaan naa kennime. No akkasiin jedhe barreeffama addunyaa kanarraa akka barnoota nuti barannettis amantii islaamaa jedhamee waamamaa barachaa ture. Amantii kiristiyaanaa jedhamee barachaa ture mana barumsaatti jechuudha. Kutaa 7 irratti baranneerra, kutaa 5 irratti baranneerra, amma kutaa 1 irraa kaafne amma kutaa 9tti baranneerra wajjiniin. Amantaa itti barate religion jedhan Ingiliffaan. Wallahi amantii kiristiyaanaa jedhama gaariidha. Mee ijoolleen fakkeenyaaf paaspoortii kee irraa fakkeenyaaf paaspoortii kee amantii kiristiyaanaa jedhama. Paaspoortii kee irraa religion jedhamoo faith jedha. Akki gootu laal ammaan ani waa Ingiliffaa dhiisi. Ani akka afaan Oromootti kan afaan Oromootiin barachaa turre afaan Oromootiin amantiin Islaamaa seenaa jallisee haa dubbatu malee amantiin Islaamaa gaafa biyya kana dhufuu jedha. Kiristiyaanummaa yeroo amantiin kiristiyaanaa yeroo biyya kana dhufuu jedhee dubbata. Amantaa Islaamaa. Nama akkana jedha nama macaafata akkana jedha namatti macaafa irraa barachaa turre kana jedha kutaa tokko kutaa mana baaba. Ingiliffaan jammarru. Isa taanaan afaan kamiyyuu guutuu miti waan ta'eef afaan kamiyyuu hin ergifatan. Afaan keenya tirruudha. Afaan keenya tirruudha. Afaan kamiyyuu ruudha. Afaan Oromoo qofa miti. Afaan kamiyyuu ruudha. Amantii keenya antinaa keenya tirruudha baabaa keenya afaan keenya tirruudha.
Afaan keenya qofa miti afaan addunyaa kanarra jiru kamiyyuu walirratti No, no, hirkatee no. jira. Akana naa deebis. Amantaa fi amantii addaan hin beeku afaan keenya irruudha. Isa immoo situ kun naa eeguu dide amantaa fi amantiin akkamittiin tokko Akkasiin jedhee ani afaan Oromoo irratti amantiin Islaamaa gaafa biyya kana dhufuu jedhee barreeffamee jira. Afaan Oromoo yeroo barannu jechuudha ni beekta. Akkasumas amantiin kiristiyaanaa gaafa biyya kana seenuu jedhee dubbata. Afaan Oromootu dogoggora sirrachuu qaban nakkee. Hir'uudha afaan Oromoo siin jedhe. Amantii fi amantaan tokko miti riiliijinii Islaamummaan riiliijiniidha malee feezii miti bari. Amantaa fi amantii kan jedhee adda baasee ragaa naa kenni siin jedhe. Waa yaada keetiin dubbatini. Sitti maan jira amma kanaafuu waan ragaan qabne ittiin dubbatiniiti. Akkasiin jedhe amantiin Kiristoos maal ture? Inni koo dirjitii uumuu hin dhufne bari jireenya uumuu dhufe malee jireenya kennuu dhufe. Maal taateeti? Amantiin qabu Kiristoos amantiin qabu. Amantiin qabu. Ofii isaatii yoo amantiidha akkamitti amantii uumuu dhufe? Amantiin qabu hin qabu naan jedhee baabaa koo amantiin qabu. Ofii isaatii yoo amantii. Amantiin qabu inni. Ofii isaatii yoo amantiidha. Maal taateeti? Naan eebbisu baabaa. Ofii isaatii amantiidha. Itti amanama. Xariiqa lafuu jira wayii. Itti amanama ofii isaatii amantiidha biroo. Qoyga wanni siin jedhu na dhiyaate. Akkasiin jedhee baabaa koo meenaa deebise. Kiristoos amantiin qabu. Kiristoos gaafa biyya lamaa ture. Afaan jallisii. Yeroo biyya lafaa ture amantiin qabu hin qabu naan jedhi jedhan yaa jamaa innuu amantiidha naan jedha akkasiin jedhe amantiin qabu Kiristoos. Amantiin qabu. Ofii isaatii yoo amantiidha. So amantii qabu. Gaariidha. Kiristoos gaafa biyya lafaarra ture nama ta'e moo nama hin taane baabaa keenya. Siin hin mormineen Yesuus ikkoo nama guutuu waaqa guutuudha jennaan nu tokko. Lachuutti iyyuu namanna. Wanta si galuu. Silam. Yaa Nadi. Woyyee. Lala akkasiin jedhe Kiristoos gaafa biyya lafaa ture irratti seera jala galfameemi. Qoy ati garuu maaliif seera jala galfameemi naan deebisi nama irraa waaqayyoo kee seera jala galfameemi akka namaatti. Qoy. Ani islaamummaa. Ani bar gaafii baqachaa hin jiru gaafii tokko naa deebisuu didee bar wallahi anta akka gaafii illee hin baqanne ni beekta akkan gaafii deebisuu illee akkan waa'ee kiristaanummaan baqana naan gaafattee taane waa'ee islaamummaan si gaafadha. Islaamummaa kiristiyaanummaa bara malee tokko irraa naan ibsine baabaa kiyya ani Kiristoos amantiin isaa maalii siin jedhe sanarra naannofteeti amantii kiristiyaanummaa fi amantiin fi amantaan adda naan jettu ani garuu gaafiin gosanaa miti. Kiristoos ofii isaatii yoo amantaa lallabuun ofii isaatii yoo amantiidhaan. Kiristoos amantiin qabu baabaa kiyya. Kiristoos amantiin qabu. Kiristoos amantiin qabu. Ayyee gaariidha. Kiristoos amantiidha naan jette. Ayyee namummaa isaatiin Kiristoos didaadha. Ayyee gaariidha. Ani naa deebi'eera amma. Amma namni amantii hin qabne nama Kiristoos waan ta'eef namummaa isaatiin Kiristoos didaa kan Waaqayyoon dide jechuudha. Naa deebi'ee jira ishee gaariidha. Kiristoos didaadhaa jiran dhageessanii Waaqayyoon didaadha. Waaqayyoon makadhataa ture san didaa ture jechuudha Kiristoos. Namni amantii hin qabne jechuun didaa yookaan immoo awwaama jedhaman biratti. Ayyee Kiristoos awwaama ture. Ani naa deebi'ee jira. Ayyee amma gaafii kee gaafadhu. Baay'ee gaarii. Kiristaanummaan Anxooqiyaatti kiristaanota jedhamanii waamamanii kan jedhurraa ka'ee kiristaana jedhame. Achi mogga'ee jechuudha. Waa'ee kiristaanota ani muslima baabaa kiyya. Ani muslima baabaa kiyya. Isa si gaafachaa jiru boo. Islaamummaan immoo yoo mogga'ee eessatti mogga'e? Adeemsi. Baabaa kiyya alhamdulillah gaafii gaarii na gaafatti. Jalqabatti islaamummaan kan namni moggaasu osoo hin taane kan rabbiin samii gubbaadha yookaan immoo utuu ilma namaa utuu waan tokko hin uumin warra samiitiif amantii kennameedha. Qur'aana suuraa sadaffaa ayata 83 irratti ayabtaghuna ghayra diin Allahi walahu aslama man fi samaawaati wa man fi al-ardi jedha. Suuraa 3 ayata meeqa siin jedhee 83 Allah akkana jedha akkam jedha beektaa akkamna jedha. Suuraa 3 ayata 83 ila amantii rabbiitiin alatti amantii kan biraa barbaadu jedha walahu aslam isaaf islaama ta'e yookaan immoo isaaf harka kenne yookaan immoo isaaf bitame isaaf butame eenyu man fi samaawaat Allahu akbar namni dachii keessa man fi samaawaat namni samii keessa jiruu fi waman fil ard warri samii keessa eenyu
malaayikaadha. Kanaafuu amantiin islaamummaa amantii malaayikaati. Amantii namni moggaasu osoo hin taane amantii malaayikaadhaaf kenname. Biliyoon isa sin gaafanne. Eenyutu moggaasee isatti moggaafameen sin jedhe maal taateeti gaaffii sin gaafadha sin galee. Gaariidha. Gaariidha. Gaaffii qaceelaa gaafatti. Amantiin islaamaa amantii namni irratti uumamu. Rabbiin waradiitu lakum al-islaama diinaa. Amantiin keessan amantii islaamaa ta'uu isinillee muslima ta'uu isiniin jaalladhe jedhee suuraa maayidaa irratti kan Rabbiin dubbateedha. Amantii Rabbiin ittiin nu jaallateedha malee amantii namni nu moggaase miti Rabbitu moggaase jedhe. Rabbi amantiin isinii jaalladhe amantii islaamaati jedhe malee islaamanatu moggaase jedhe. Kana duwwaan adeemsi. Gaariidha. Ani muslima jedhee si moggaase kan jedhu sii kennu. Muslimummaa kan moggaase Rabbi akka ta'e Allah akka ta'e yookaan immoo isa biratti akka mogga'e ofiisaatti akka moggaase. Amma amantii islaamaan isinii jaalladheen namni biraa moggaasuu danda'a. Namni biraa moggaase isinii jaalladhe jechuudha. Muslima jedhee eenyuun moggaase na dhiikoo. Muslima jedhee eenyutu moggaase. Islaama jedhee kan Muslima jedhee eenyuun moggaase. Islaama jedhee kan moggaase. Dogoggora gootiin. Muslima jedhee kan moggaase eenyudhaaf hin jedhe. Muslima kan jedhe dogoggora godhan. Muslima jedhee eenyuun moggaase. Islaama jedhee kan moggaase Rabbi akka ta'e. Eenyuun moggaase. Islaama jedhee kan moggaase Rabbi akka ta'e. La akkasiin jedhe muslima jedhee eenyutu moggaase naan jette. Islaama jedhee kan moggaase sorry Islaama jedhee kan moggaase. No hin baqatin waan amma dubbatteerra muslima jedhee eenyutu moggaase naan jettee siin jedhe. Inni ilaala geeffadhu inni dogoggora jechaa ta'uu danda'a sorry wanti si gaafa. No dogoggora illee haa ta'u akkanan jedhee nan dogoggoree naan jedhe. Yaa waan dogoggoree islaama jechuun muslima jechuun warra islaamatti amanuudha sirriidha warra akka keessanii islaam muslima sin. Garuu amantii islaamaa Itu moggaase muslima jedhee. Amantii islaamaa kan moggaase eenyudha Rabbitu moggaase. Muslima jedhee moggaase jedha Quraanni. Fiigin kabaabaa koo maaloo adara akkasiin jedhe muslima jedhee eenyutu moggaase siin jedhaa siin jedhe. Islaama siin jedhe maaltu keessa deddeebitaa isa kana sitti meera koo islaama jedhe. Baaba karaarra deemaa jira shortaa utuun sodaatiin siin haasaa irraa natti haasa'e. Muslima jedhee eenyutu moggaase siin jedhee siin jedhe. Islaama siin jedhee irra deebii ammas irra deebii si gaafadha. Islaama jedhee kan moggaase eenyudha. Nadi ati sirriitti maal gaafanne gaaffii kee qoy maa afaan daddabsite. Gaafadheeran kunoo biliile islaama jedhee kan moggaase eenyudha. Moo naa deebii malee wallaahi hin darbu. Yookaan waan amma dubbanne kana shaarree kaaneeti itti dabarra. Akkasiin jedhe muslima jedhee eenyutu moggaase jedha Quraanni siin jedhe naa deebisi. Ammati bakka ammati ani waan tokko andi deebisi ka dubbadhu kana man muslima jedhee eenyutu moggaase jedha. Qoy si biratti nagaamne malee dubbadheera. Inni kuni dogoggora kooti maal sin jedhe. Muslima jedhee kan moggaase eenyudha kan jedhe dogoggora koodha garuu wantichi wal fakkaata. Kan kanas gaafachaa jiru islaama jedhee kan moggaase eenyudha. Islaama muslimii yeroo tokko walitti fakkaata maaliif anaaf wanta haaraadha waan ta'eef wanta haaraa gaafa hin naannoo koo sin jiranii islaamummaan naannoo koo sin jiru islaamummaan hin beeku. Rifeen tiiktookiin irratti dhufee arge hin beeku islaamummaa. Kanaaf reefuun ilaalaadha waan ta'eef kana an akka nama barataa tokkotti nan gaaffisa. Bilbila sagaleen kee jira. Ni tokko keessatti fudhatu deebii bakka. Ni jira sagaleen kee ni jira. Sagaleen kee jira. Akka godhaa family. Yes. Ni jira. Sagaleen kee jira jamaa. Sagaleen ni jira nadi dhageessaa? Ana dhageessaa? Annan nagaa. Kan isaa garuu nagaamu jechuudha. Turee dhufa. Okay. Tap godhaa family. Ani barka dhagaa si deebisanii. Yeah. Naa deebistaa shirati. Nada geenyoti nadi. Woi. Ati inta karaa karen gisee hedduu qaxxitaa gaafadhu gaafii gaafachuu barbaaddu qaxxitaa gaafadhu dhageessee wanni jeen lofodda waraarratti hin baay'isin yaani maal jaama. Wanni jeen waan hin beekne hin beektu durumaanuu. Yaa
waan beene durmaanuu beektu waan beene takka gaafattee haatee san boodallee deebitee ammallee waan man beene hin gaafatin. Okay. Ani ko gaaffii qaxxidhaan gaafachaa jiraanii. No gaaffii qaxxidhaan gaafanne duraan gaaffii qaxxidhaan. Koo ta'uu danda'a. Dogoggorri kiyya immoo yeroo tokko islaamaa musliimii. Faamilii taattaa godhaara. Islaamii maal akka ta'e musliimni maal akka ta'e walitti fakkaata. Kanaaf inni musliima jedhee kan moggaase eenyudha hin gaafadhe. Isa soorii dheeraanii islaama jedhee kan moggaase eenyudha kan jedhu tan sirreesse. Yoo na dhagaan turre hin baay'ise wayii. Eshi. Ish. Gaariidha. Si deebisa mana dhaggeeffatu inshallah. Ayyee islaama jedhee eenyutu moggaasee naan jedhe gaariidha. Mee utuu bakka tokko taa'e illee natti tolaa waan karaa deemaa jiruu fi ragaa si baasaa deemuu fi mee akkuma kanatti fiimaa deemaa inshallah. Bisaan bakka sanatti mati. Miliyoon Dubaay jiraata. Laani jamaa wallahi an bakka jiraadhu iyyuu akka kanatti sinii mun ulfaa ture. Hayyee dhiifne. Karaarra deddeemaa asii. Ayyee barakadha akka warra Dubaayitti haasa'ami. Yeroo nan karaarra deemaa haasa'u namni Ameerikaa jedhama. Barbaade malee akkasii deemiti dhiisa. Ayyee gaariidha jamaa gaariidha. Ayyee nadhi asii deebisa dhaggeeffadhu. Jalqabatti bismillahir rahmanir rahim amantiin islaamaa eenyutu moggaase kan jedhuu fi gaaffii sidii jalqaba si deebisa. Islaama jechuun nama rabbiif ajajame jechuudha. Nama rabbiif ajajametu amantiin isaa islaama jedhama yookaan immoo nama rabbiif bitame rabbiif hoogganame akkasumas rabbiif tole jedhetu islaama jedhama jedhama. Kanaafuu amantiin rabbiif tole jedhe jechuun immoo amantii rabbiif tole jechuun immoo amma miti malaayikaa yeroo utuu namni hin uumamin manti samaawaati jedhee rabbiin alaa dubbata. Suuraa 3 ayata 83 irratti jechuudha. Walahu aslama man fi samaawaati wa man fil ardi jedha. Isaaf qaalii godha yookaan immoo isaaf ajajaman yookaan immoo isaaf butaman yookaan immoo isaaf qaalii godhan. Eenyu man fi samaawaati namni samii keessa jiru jedha. Man fi samaawaati jechuun warri samii keessa jiru jedha. Namni osoo hin taane warri samii keessa jiru jedha. Kanaaf warri samii keessa jiru eenyu jennee yoo ilaalle malaayikota. Kanaafuu amantii malaayikaati waan ta'eef amantii rabbii malaayikaaf kenne yoo jennu akkasumas suuraa 3 ayata 19 irratti inna diina inda Allahi jedha. Amantii rabbii biratti jedha laal. Amantii nama biraan jenne amantii nama biraa moggaa'e osoo hin taane amantii kuni rabbii biratti jedhee dubbatamee jira. Rabbii biratti amantii rabbii biratti jaallatamaan fudhatamaan akkasumas qeebaltii qabu islaamummaa duwwaadhaa jedha. Nadiina inda Allahi islaamu jedhee dubbata. Amantii rabbii biratti fudhatama qabu rabbii biratti waan jedhamudha hubadhu. Rabbii biratti. Ayyee. Inni sadaffaan suuraa 3 ayata 85 irratti ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه أولئك هم الخاسرون جل. Amantiin rabbiin biratti fudhatama qabu. Eega jedhee ka'e namni amantii islaamaatiin alatti amantii biraa barbaade isarraan qeebalamuu jedhe. Eenyutu immoo musliima jedhe eenyutu islaama jedhee moggaase kan jedhuu fi jalqabatti islaama jechuun musliima jechuun nama amantii islaamaa fudhateen musliima jedhama. Nama amantii islaamaa fudhateen musliima jedhama yookaan immoo nama rabbiif hoogganametu musliima jedhama. Kanaafuu suuraa hajji irratti maal jedhee jira? Wasammaakumul muslimuuna jedha min qabl. Allahin muslima jedhee isin moggaase kanaan duras Allahu akbar kanaan duras jedhee Nabi Muhammad irratti miti wasammaakumul muslimuuna min qabl. Kanaan duratti maal jedhee isin moggaase? Muslima jedhee isin moggaase jedhe. Muslima jedhee isin moggaase.